ko buutu goota biyya ko falmee du'e olii qaadingilta biyya ko falmee du'e balaa zallaqaa qilxuuta biyya ko falmee du'e abdiisaa agaata saba ko falmee du'e bakar waaree koota saba ko falmee du'e laggasaa wagiita. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oolmaa woboo ammas akkatti fufetti jira. Amma immoo gara kaaba Oromiyaatti imalla. Itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Qeerransoo Waayyuu waliin haasaa goonetu jira. Hordofaa. Itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa Walloo Jaal Qeerransoo Waayyuu waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii godina Kamisee aanaa Daawwee magaalaa Booraa keessatti fudhateen wal qabatee bulchaan naannoo sanii Tamasgeen Xurunee namni jedhamu miidiyaa irratti ba'ee hidhattoota shaneetu uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhate sanaaf ammoo hoggana isaanii ajjeesne irraa warra hafan ammoo hidhannoo isaanii waliin boojinee jirra jedhu maal jettu sin kana? Ilaa dhugaan jirtu dhugumaa tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhateera borullee ni fudhatamooni. Kuwaan beekama ifa jirudha. Tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo godina Kamisee aanaa Daawwee Booraa keessatti tarkaanfii fudhateen magaalaatti to'atee dhuguma gumaa ilmaan keenya wareegamanii borullee ni baasa. Kanuma hojiin isaallee baasu bilisummaa uummata Oromoo fiixaan baasu hojii waraana bilisummaa Oromoodha. Kanaafi tarkaanfii fudhateen magaalitti to'atee injifannoo cululuqaa baay'ee galmeessee jira. Kanarratti immoo jaalli takka wareegamuun hin jirti. Silaa namni qabsoodhaaf deemu wareegamu waraana bilisummaa Oromoo durirraa jalqabee borullee isaallee wareegama isaa kaleessallee kafalaatu as ga'ee aarsaa uummata isaatii kaffalu uummata isaa keessatti lubbuu qaalii takitti qabu saba isaatiif jedhee dabarsee jira. Jaala wareegama seenaan yaadatu garuu waraana bilisummaa Oromoo wareegna jedhu daskriijis silaa kun beekama nama takka hagarra yoo akkas jedhani ajajaa jedhanii ibsuu fi uummata nagaa waliin qabanii waraana bilisummaa Oromoo boojineen kun kriijis waraanni bilisummaa Oromoo booji'an hin jiru uummata nagaa waliin qabanii qawwee meeqaadha irraa guuranii miidiyaa dhiyeessanii uummata akkasii oduu sobaa afuufuun jira. Kun immoo soba dhugaa irraa fagaateedha. Garuu tarkaanfii fudhatame keessatti jaalli tokko injifannoo qaalii galmeessee lubbuu isaa akka takitti kafalee saba isaatii fi wareegamuun ni jirti. Hayyee galatooma kan biraa magaalaa Baateetti uummata nagaa irratti boombii darbatanii miidhaa geessisanii jiru jedhu. Kana hoo maal jettu? Kana dhuguma dubbachuudha yoo ta'e waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessu uummata Oromoo maqaa balleessuuf ta'e jedhee saaboteejii mootummaan kun shira uummata Oromoo maqaa kanaan dhiibee gara tarkaanfii ofiin barbaadu irratti geessee akka fedhetti lubbuu qaaliiwwan Oromoodhaaf balleessuuf ta'e jedhee kan mootummaa fudhateedha malee akka uummata naannoo irraallee dhaga'amutti waraana bilisummaa Oromoo ta'e uummati Oromoo tarkaanfii akkanatti dhumaa hin fudhateellee hin deemu gara fuulduratti illee hin fudhanne. Kun ta'e jedhee mootummaan kun uummata nagaa balleessu tarkaanfiilee akka isaa barbaadamutti maqaa waraana bilisummaa Oromoo shanee jedhu ummata kana akka isaa barbaadetti hidhuu fi ajjeesuuf istirateejii inni baafatee ittiin socho'aa jiru malee kun waan tarkaanfii uummatallee ta'e waraana bilisummaa Oromootiin fudhatameeni. Kanaaf naannoo Baateetti waraanni bilisummaa Oromoo bakka bashannanaatti tarkaanfii inni fudhates hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sanatti mootummaadhaan booji'ames hin jiru naan jettu? Hin jiru. Hayyee. Hin jiru. Wanni kun ta'e jedhee fiilmii mootummaan kun yeroo garaagaraa akkuma waan akkasii waan wal fakkaataa hojjechaa ture ammallee deebi'eetuma mootummaan kun uummata kana akkamiin ittiin hiraarsuudhaaf sagantaa baafatee ta'e jedheetuma fiilmii uummata kana ittiin ajjeesuuf ittiin hidhuuf ittiin dararuuf tooftaadhaan akkana qabanne akkas goona jedhee uummata kana ittiin dararuudha. Kana uummati keenyallee sirriitti hubatee waan itti deemaa jiru kanaaf qopheessuu fi hubatee ta'e jedhee olola sobaatiin uummata kana miidhuu ajjeefamuu fi hiraarfamuu kanarra akkamittiin akka bahuu danda'u garanuma itti yaaduu fi waan mootummaan kun isaa balleessuudhaaf gadi ittiin deemu kana ittiin qophaa'uu qabudha. Ulfaadhaa xumurarratti dhaamsa qabdan yoo qabaattan. Wanni ani dhaamsa dabarsuu barbaadu akka amma haala yeroo kanarratti mootummaan
naannoo Amaaraa kun uummata Oromoo godina Kamisee kana keessa jiraatu keessatti yeroo garaagaraatti waan xinnoo guddisee ofumaa isaatiin hojjetee uummata kana ittiin dararuudhaaf tooftaalee garaagaraa fayyadamaa ture ammallee fayyadamaa jira. Kanarratti immoo uummati keenya yeroo baay'ee qawwee 80 ol gara Booraa keessa uummata nagaa irraa guuree waraana bilisummaa Oromoo boojinee kan ittiin jechaa jiru kana uummati nagaa kanarraa dhugaan jiru kun waan dhokatu miti. Kanaafuu qawwee isaa kennuurra lubbuu isaa kennuu wayyaa uummata Oromooti. Uummata Oromooti akkuma dura jedhe qawwee jechuun oksijiiniidha. Mee qawwee malee lafa kana keessatti hafuura baafachuu hin dandeenye. Lafa kanarra jiraachuu hin dandeenye. Lafa kanarra lubbuun jiraachuu miti osoo nu yaada qawwee hin qabne. Lafeen keenya ni lafa keessa jiru iyyuu mootummaan kun qotee lafa kana balleessuu barbaada. Kana dhugaa jiru kana hubatee uummati keenya qawwee isaa kennuu lakkiseeti karaa isaa danda'ame hundaan bahee waan kana dura dhaabbachuu fi falmii hattooituu durallee godhaa ture sun harallee ifatti ittiin godhuu qaba malee qawwee isaadha. Qaalii har'aan tana jireenya isaa lakkiseeti ilmaan isaa beelaan garaa hidheeti qawwee isaa kana bitatee lubbuu isaatiin dhiphachaa jiru kana mootummaa kana dabarsee kennuu hin qabu. Kana hubatee uummati kuniin lubbuu isaa kana ittiin dhiphfachuudhaaf kallattii garaagaraa ta'e jedhee karaa Affariiti uummata Affariitii fi uummata nagaa kana waliin buusee umrii bittaa isaa dheereffachuuf akkuma duraan har'allee itti deemaa jiru kanatti karaa kanaan immoo mootummaan ofiisaatiin liyyuu haayilii kan leenjisee uummata kanaan aasisaa jira. Diina walakkaa ta'ee marfamee jiru kana keessatti qawwee hiikkatee lubbuu isaa kanaan dararaa hin taane wareegama hin taane kafaluu irra qawwee isaa takkitti qabatee dhugaa jirtu falmatee wareegamuutti irra wayi. Kanaafuu qawwee isaa jechuun lubbuu isaati. Lubbuu isaa immoo namni akka salphaatti waan hin kennineef of eeggannoo cimaadhaan wareegama barbaachisu haa kafaluu malee qawwee isaa kana dabarsee akka hiikkanne mootummaa kanaaf waan akkasiitu deemaa jira gara fuulduraas illee sagantaan deemaa jiru kana waan ta'eef of eeggannoo cimaadhaan hidhannoo keessan hiikkachuurra lubbuun keessan wareegamuu wayya kan ittiin jedhuun qabaanii. Kanaafuu dhaamsa kana uummati keenya hubatee argee akka irraa of eeggatu gochuu qabnaa. Kanuma galatooma jaalan. Lafambatu talba facaafa tataati talba facaafa tataati nuti duunee tokkon taa'u wal gaggalaafa tataati deemulee aboora boorri lola malee maal gooti koorri asangama lafambatu talba facaafa tataati nuti duunee tokkon taa'u wal gaggalaafa tataati deemulee agarbachiisa daangaa ofii maaltu gadhiisa. Kan dhagaa jirtan raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,990 irratti isiniif darbaa jirudha. Qophiin keenya ammallee ittuma fufa. Amma gara qophii addaatti dabarra. Qophii addaa har'aa kan nu qindeesse Jaarraajii Guddataati. Turtiin keessan Jaarraajii waliinaa ta'uu itti dhiyaadha. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii keenya addaa guyyaa har'aatti immoo barattooti Oromoo biyya Eeziyaa bahaa keessa jiraatan biyya Chaayinaa keessa ka jiraatan dhimma dhukkuba baraa kanaan Chaayinaa irraa ka jalqabe rakkoo guddaa keessa jiraatan hiriirri ba'uu wantoota gara biraatiinis immoo rakkoo isaanirra ga'e ibsachuu dhabuu fi gaddaa Oromoo irraa jiru kana ibsachuudhaaf fala biraa hin qabnu wantu nu goone walitti dhufnee karaa onlaayinii wal mari'annee ibsa tokko baasnee jedhanii